جرا والله كما تيادم تبرهم بدي ميديا رالله ايه باكش ميديا ولا كم نبي تعرف مانو نما نجالة فاميلي جنة دي بنا مالي استكذا كان جرامي هكا كنواتي يا ميديا ما كسب كرو بدون قبل نما با سجالة أنا ما سلالو بربادي سجرا كيساتو جولين مدام كما من يدو سجالة على أنا بدون دندورة كم يتبدا خردوفتو تدي لك أنا كبدي كم يتبدا بدو ويتا دروعيس نما ميديا يعني خليس نما ميديا تي عرفت نما ميديا النبي غني نمني ميديا نما ميديا نمني ميديا أكمل نبيتا dubartiin takka nama miidiyaa yoo taatu yoo bultii qabatteellee abbaa manaa sunis nama miidiyaa yoo ta'e miidiyaa kanarraa baduu osoo hin ta'in miidiyaa kana guddisan daranuu bikka jiranirraa kaanii waan biraa waan adda addaa banuu irratti waan adda addaa fiduu irratti malee baduu irratti miti. So akkasii jechuun baduu jechuudha. Waan takka takkaaf akkanumatti ni jira amire abbaa manaaf yeroo kennuuf jennee kumatti. Beekan lubbuu maashaallah. Maleen banne akka biraa maaltu jira ree qabbante akkam gammachuu alhamdulillahi rabbil alamin gammachuu malee waan jirani wallahi naa bilbiltee tureemi nin raanfadhe nilleen ki jawaar keen ture miskoolii garuu nin raanfadhe siifin deebisa jee bari dheengedda qoy sitti ma ijoollee kanaa silkii kenne Hindandeenye amuletu innaa qophii wayit ture lubbuu kazzaan bakka osoo qophii san hin godhin kootu jedhee si bilbilee sagaleellee si qabee yaa'u biizima akka taate beekee sittillee hin deebisne. Hin badu faamilii yaadin ashi. Okay, qophii Facebook irratti argeen ture postii hankee. Yaa gammachuudhumaa fi kabajama isaanii qabu ibsuu fi barbaade achirratti akka argamtu fedhee ture biizii waan taateef homaa miti ibsin lubbuu. Akka biraa akkam? Allani hoo? Baga jiraatte wallaahi. Ijoolleen teetillee guddataa jirti mashaallah rabbi si haa guddisu. Amiin inshaallah. Siillee rabbi siillee rabbi si haa kennu moo hin feetu? Aaraan ilmuun jibbuu akkam namni ilmuun feene ilmuu qabeenya bar. Ni feena. Amma reefuu mushurraa dhallee yaa'u ilmu argachuudhaaf ammoo itti yaaduu barbaachisa. Sanuma malee ilmoo namni jibbu hin jiru inshaallah rabbi si amma isin mushurraa waan taataniif xiqqoo tura. Rabbi nuufaa kan nu ልጅ በልጅነት ነው ደስ የሚለው። ወላሂ አላህ ይስጣችሁ። ደግሞ isin lamaanuu jaalala ilmoollee ni qabdu namallee ni kabajju. Inshallah rabbiin isin haa badhaasu. Inshallah. Wallahi wanni akka ilmoo nama gammachiisu jiran. Warra gammaddee nama kabachiisa. Ammayyuu maakiin ulfa jaawal jala taa'ee waan namni kun beeyte maaliif na kofalchiisan baay'isawwee na kofalchiistan uummata wallaahi anamma namni isinii haarami na kofalchiistan. Ati bar hedduu amala qabdaa bar maashaallah warabbal kaaba. Ani garuu dhiifama naa godhiiti duraanuu nin dubbadha. Jechuun namni akka keetii sooshaal miidiyaa kanarra kabajaa naamusa qabu hin jiru. Anuyyuu yoo aaree namni waanaan jedhu aaree deebisa. Garuu sababuma ilmootiif deebisa. Ati ammoo hin callista. Dhaam goboseet nesh maashaallah. Rabbi akkanumatti amala kana sitti haa dagatu. Dubbattu waa balleestaa beete yoo dubbattu waa balleessi yoo callistu waa tolchita sigalee callisuun bareedaadha nama gisee namni baay'een na arrabsus waa hedduu nama callisa gal callisuun bareedaa boo callisuu das wanta akka callisuu das nama jawwan jiru garuu gis takka takka ofirraa dubbatuunis bareedaadha. Baay'ee obsa qabeettiidha maashaallah wallaahi nama akka keetii miidiyaa irra obsa qabuun argineen namni yogguu haruu deebii namaa deebisaa. Namni ni dogongora garuu hanga si arketti dogongora wayii sirratti hin argine maashaallah. Gis takka takkas aarree numa waa balleessina bar garuu
just sinjira nama narrabsu arraba narrabsu dhugaadha arraba nama narrabsu dhagee innaa duba amma qabbana gadi hin baane guyyaa wantidha guyyaa san gadi hin baane baraaroo Baane baraara sanitti ijoollee kiyya baay'ee dhukkubaa ture. Baa'uudhaaf yaada qabna turre garuu hin baane. ummata qoy dhaggeeffadha yoo na nama ilmoo harkadde gammadde gammachuu qabdan na fakkaate baay'ee jarjartan lukoomsa tokko barreessaami mucaa bariyaa tokko yoon isiniif des isin jaa moo akkami nama lama taanee sadi taanee gisee dhufne akkam des በጣም ማሪፍ ጀናን አነዲ ባበር ማኪ ማንጅሩ ናጃን ኮመንት ጀለ ዶጋ ኢስን ዶይስ ወቃ ዱራን ዮ ቴሌ ኢስን ዶይስ ና ጀነ ያን ግን ኢስን ዶይስ ወቃ ከነ ዮኑ ጎመደን የሮ ተኩልዮ አከሲን ጀዳት ነው ወሲጃል ሲርጉ ወርባዳይ Baby olin si argu barbadaniti sitan kaba kamna halan wallahi mon jalqaba kun baay'ee nama sakaya beekta nama sakayali yeroo reefu san si cinqa waan ta'eef ofisi hudhanna rakkoon qabu waan itti baradheera waan ta'eef waa maraa sii goona ni bochi mi hirriba nama rafistu Ara sa echun yeroo reefu injirami garaatti beebii qabattu san si cinqaba si dabbara jiru si tadhaawa namatti illee haasa'uun sitti hin tolu nyaanni illee sitti hin tolu warra komantii haala taragaaggaadha galatuma hundi fidiin gaafa harkatte shimaaki miidiyaan fidii jaana asirratti. Miidiyaa fidii jechuudha. Daa'ima keetii olii uffataa jechuun dirqama. Siifuuduu duubee maaliif Lera muskila. Iya danini mi baati me kagutu live irabadde. Yo dhuftelle anu si jala taa'ee sillala barre qama muraasa seente baata seenuun kee fi ba'uun kee tokko. Yaa hin turu ammaa ba'uuf deemaa waan hojjedha. Dhagee. Mee lubbu. Qoy. Network isiitiin jaaladhaan baay'ee jaaladhaan wallahi ijoolleen kiyyallee hin jaalattiin. Networking ka isii mokiyya guys. Ka isiiti mokiyya guys. No, bilbilaan nak bilbilame shi ifam. Ayya. Kaisi tokko amma ijoolleen barumsa keejii meeqa barataa jiran? Barumsa 0 kilaasii. Zeeroodha isaan afranu isaan afur. Lubbu baala isaanii. Nadiba wallahi an garuu wallahi isin dinqisiifadha ni beektaa I don't know akkamittiin jechuun garuu guddisuun nama dhiba jedhamaa misa? Wii maakiyeen ulfaata wallahi lubbu. Laa guddisuun hagana maran ulfaatu abboo jechuun ani yeroo jalqabaa san tasaqaayyaame abboo haati mata saqaayyaamti martuu hima ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf. No amma ilmoon takka laa takkattuu namni daddabani beektaa namni ilmoo takkaa'u jechuun ilmoo guddisuun nama dhiba. Just hanqa waggaa 5 hanqa waggaa 2-3 hanqa ifiin deemanii waa baranii dubbachuu baranitti gina akkamitti ilmoon afur bataam itti nama dadhabsiisa moo akka raftu bar wallahi nama riba na khasun fedu ni beektaa amma yoo ilmoo yite riba na khaste numa yite mana numa rafa. Wai gaafa sakkatiin jettu yoo rafisiin jedhanii iyyuu garaan sin rafisu bar. Amma si fakkaate ati ammallee waa ilmoon arganneef malee
Gaafa san osoo rafisiin jedhaniifuu qalbiin sirra. Itti dhiiseera wallahi yoo gamanaan iyyitus calteesuman hirriba kiyya quufee isiinis hiyyummaa fixattee akkasitti booda walitti deebinee wal qabanna. Wallahi laazim ka boo'icha isii dhagahaa raftuu miti osoo ilaali lubbuun si bahaa jiraatte. Ka hirribaatii miti osoo argitee dhibee hagamii sirra jiraatte gattee raftu beeyte si fakkaate malee gaafa haadha taatu. Abbaa warraa keetiyyuu ittiin amantu amanteetu yoo inni rafi sirraa qaba siin jedhee yoo atuun amantu beeyte haammattee rafta malee. Amma waan ganaa waa ilmoon argineef fidin harkitaa qoy. Of jalaa iyyuu hin baaftu. Ilmoon takka rabbiin akkuma gabbuutetti naamusaan gabbuusu jira batalma caal jettu hin dubbattu. Ka gisee namni ni duute moo ni jirti jaanii hunda akka lallaalan araa gisee mana araasii ni yaadadha ijoollee ta'e caalu nama akkasii saniin natti tola mana takka takka taluma eeyyitu laa ilaaha illallah erga gabbuutee irraa hanga guyyaa jaha bishaan faa sukkaraan kananiif hanka ustuuf ma iyyiti ta akkasii sanaan ni maraaddaa wallaahi fedhu. Wallahi jecha dheeggaddeetti san yaadadhee kolfee bara. Wallahi tanuma bar guys iyyuunaan bara kaf nama goote hirriba nama dhorkite bismillah maal iyyiti I don't know beeku addunyaan naan ta'an garuu gisee yaadu naaf hin ta'u addunyaan naan ta'an faa akka qabeenyaa faa laaltee iyyiti faa jaambar jiruu namaa tana faa yaaddee tanaamusaa suni gisee bakka daayiparis waan adda addaas waan hunda bibbittee fuula dura keessa caal jatti. Akkuma darajaati guys, akkuma darajaati. Way good. Wallahi, waan hunda jala keessa ma callistiin fakkaata giseen akka yaadu. Kiyyaama gaafa duraallee baay'een hin rakkisne dhibe makiyyaan na dhibe malee ammallee alhamdulillah yeroo duraallee baay'een hin cinqane bakkuma ciisanii xuunxootti kenna. Akkasin jai waan rabbi fiduun beektu ambar jajaan jiru guys dubbachaan jira yoo giteere xuuxxoo afaan keessa kaaya callisan booda isiinu afaan keessa waan kaayantu jira war gisee jitu waan xuuxxoodhaami wanni tiitina ni callisti gisee isaanitti godhatte kaayanii ana arge. Fidi ati wallahi si guddisna rakkoon qabu. Guys, warabbal ni calliste akkasitti. Wallahi osoo iyyuu rafuu turre. Rabbiin haa kan. By the way, ani loo. Anqoosaan jira guys dhugaan seenaa ganaan ilmoo achuun ilmoo namaa tokko kan jaaladhu ni beeka sifuu ni beektan bakka ilmoo daa'ima kana kuma jaaladha dasna jetti ani kun boocheeti miti mata ta guys daa'ima miti nama guddaayyuu wallahi laazim namni qaamaan deemtanii argitanii an waa isin na bira jirtu osoo hin taane ani yoo deemee isin gaafa mana kiyya dhuftullee bakka akka keessummaallee hin taane jechuun bakka nama tokko bar namni wama arge gaafa qaamaan sin argine wama arge dubbatami ini በጣም ገረመኝ በቃ ani ergamaa kiiti nama tokko osoo argini waa way jechuun በጣም ከበደኝ እና hedduu tokko nama miskiina nama gaariidha nama kabaju ijoolleellee baay'ee jaalatu bar namni ilmoo jaalatu akkanuma laala ijoollee kiyyandee laalaniitu hin quufne jarri በጣም ክብር አላቸው wallahi ama namni miidiyaa irra wama arge haasa'a qaamaan waan hin argineef malee nama kabaju hedduu tokko kabajaan ilma namaatu isaanuma biratti dhumattee hoo jedhee ayaan sibbaachuun በጣም ምስኪን isaan galatoonni lubbu wallaa dhugaa jiru bar baay'ee an duraanuyyuu akkana nama tsabaayii qabduyyuu sinseewu akkuma namni jechuun wama arge haasa'a hin beeyta gaafaatti nama miidiyaa taate qaamaan hedduu wal arginee hin beeynuumi inna bakka haga duraanii maa hin barannedhe በጣም wanni ta'e beeyte wallahi ichuun an waan namatti hin siqanne faa akkas waa isin ijaarsa keellee sillee akkasi si'a malee akkasitti nama akka jaalattan waaw dhibba sinii kennee jira wallahi
Amin galatoomii lubbuu thank you. Galatooma hundi keessanuu bakka asii fuyyee wala garasaa godhan tahee bahuuf deema. Bakka ishee lubbuu hin badin kaa. Hayyee. Ash taate hayyee. Hayyee galatoomii adakko. Ishee baay. Wallee takka dhaggeeffannee addaa deemnu faamilii. Garuu niin dhufa kana booda ishiin badu.